bilbilina dhaamsa tokkoon sinii dabarsa. Egaa Jawaarii fi kanneen biroos gaggeessaa artistaa Haacaaluu Hundeessaaf isa hawaasa Ambootti geessaa turre karaa deebinee immoo egaa waliin mari'achuuf gara giddugala aadaa Oromoo karaa waajjira OPDOtiin namoota Baqqalaa Garbaas, Jawaaris, Reeffi Haacaaluu fi akkasumas immoo Galaanaa Garoomsaa fa'aa ta'anii galanii sana booda achitti eegaa turre tarii gara mana Jawaarii fidanii garan dhufee deebineenti gara amma immoo kan dhagaa jiru Galaanaan akkanatti netti eegdonni Jawaaris hiikkatanii jiranii Jawaarii fi Baqqalaan hidhamanii jiranii gargar bahanii jiranii tarii wal dhahanii illee jiranii jedhamaa jira. Nagaatti bakka jirtanitti Oromoon of walaa eegu wanta ta'u hunda egaa nuti awwaaluuf deemne halkan guutuu Jawaarii rafne halkan guutuu akkasuma gaddarra bule halkan guutuu akkasiin bulanii uummanni maatiin marti yeroo ammaa kanatti jeequmsa guddaatu jira jechaadha. Waan taanuun beennu OMN tootaalii cufamee jira hojjettoonni hidhamanii jiranii. Dhaamsa kana dafaa walii dabarsaa eegdonni isaa hiikkatanii jiranii wal'aanii illee jiru jedhamaa jira. Kana malees immoo Baqqalaa fi Jawaar hidhamanii jiranii. Kanaaf qabsoon itti fufaa hayyee nagaatti nutis waan taanu hin beeknu.